Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoonni chaanala Abbaa Muslim. Har'a barnoota haalaan barbaachisaa ta'e tokko isiniif qabadhee dhufe. Sanis malee yoonaan jettan waan namoonni hedduun keessan koomentiidhaan na gaafachuu jirtan. Akkamitti namni iimeelii hin qabne irraa hin qabne TikTok irraa iimeelii isaatti galfataa waan jiru jechuudha. Namni iimeelii TikTok irraa hin qabnee fi akkasumas paaswordii isaa kan dagattan irraayis paaswordii sirraa ni jijjiirra. Warri iimeelii bicharraa qabdanis lakkoomsa bilbilaa itti galchinee ilaallaa jechuudha. Seetingii enda biraayifeegii teeптона keessa ni seentan. Kunuun agartanii mees keessa seentan. Waliin irraa jijjiirree waliin ilaallarra. Kunuutii akkaawunti teeптона keessa ni seentan. Akkaawunti information teeптона keessa ni seentan ammas. Hayyee laalammaan kiyya kuni iimeelii bichaadhaaf irraa qabaa jechuudha. Lakkoomsa bilbilaa hin qabu. Lakkoomsa bilbilaa keessan amma yoo lakkoomsa bilbilaa qabaatee iimeelii hin qabaannes jala kanarra tuuxaniituma qastii tananii gartanii itti galfattanii jechuudha. Warri ammoo lakkoomsa bilbilaa irraa hin qabne iimeelaan banattanii jirtan asumarra gallee iimeelatti lakkoomsa itti galfannaa jechuudha. Lakkoomsa eegatti galfattan booda eegas booda paaswordii nama dhibdu eegas booda kunootii meemmarranii seena. Lakkoomsa keetti galchini ja'a koodii isiniif ergina. Duwwaa sagal ammee kunooti seendi koodii haa godhu. Koodiin eegaa jira. Kunooti koodii itti guutee jira. Kunoo lakkoomsa bilbilaa irra galchadheetiin jira jechuudha amma. Karuma gabaabatti lakkoomsa bilbilaa irra galfadhe jechuudha. Isinis warri duraan iimeelii bichaan banatan akkana lakkoomsa bilbilaa irra galfachuu dandeessan. Warri ammaas lakkoomsa bilbilaa bichaan banatan iimeelii irra galfachuu dandeessan jechuudha. Mee amma iimeelii kanarraa tuynu. Kunootii kuni amma iimeelii jengi iimeelii jaakaan kan ammoo iimeelii kanarraa itee kabiraa itti godhachuudhaaf jechuudha. Lakkoomsinis akkasuma jaa jechuudha. Jengi kuni kan ammoo lakkoomsa biraatti galfachuudhaaf jechuu kanarraa itee. Kana barnoota bal'inaan hin qabadhee isiniif dhufa. Amma karuma barnoota irraatti yaa isinii deemu. Amma kara paaswordii dabarra. Eegamma lakkoomsa keessan itti guuttattan booda irraa deebitan if booda irraa ni deebina. Ammas ni seentan. Tuqaa sadeen tan as gubbaatan irra ni seentan. Seetingii enda biraayifeekii teeптона keessa ammas ni galtan. Ammallee akkaawunti teeптона keessa galtan. Bakkuma reefuun tana gallee. Amma reefuun tana akkaawunti informationii keessa gallee mi paaswordii kajoo kana keessa gallaa jechuudha amma. Amma eessarratti koodii nu ergee jechuudha. Koodii siimii keenya kaammatti galfanne kanarratti nuuf ergaa jechuudha. Koodii nu ergee jira. Bakki guddoon bakkee yaanuuf ammaas jechuudha. Paaswordii jabaa itti galfachuu qabdanii bakka kanatti. Paaswordiin 8 ol ta'uu qaba. Wanti seerriin isin himu 8 ol ta'uu qaba. Ammaas akkasumatti lakkoomsa of keessaa qabaachuu qaba. Maqaa of keessaa qabaachuu qaba. Qubeelee jechuudha. Har'aa ilaan gazaatti qubee feete itti guutuu dandeessa. Deebitee yaadattu. Hubachiisa bakka kanatti qubee waa yaadattan itti guutuu qabdan. Eegas boodaas maal itti guutuu qabda yaa mallattoo itti guutuu qabda yaa sulluma fa'aa urjii fa'aa itti guuttachuu dandeessan. Mee amma itti guutee isin agarsiisu. Ayyee. Kunooti itti guuteetiin jira jechuudha. Raayitiin haa godhee jechuudha. Amma koodiitti jallee isin agarsiisu laalamma. Abbaa godheetiin 13 15 guddaa san godhee sulluma godhee jechuudha. Laalamma jira lamaan kana bichaa naqe eksiidhaan hanja. Lakkoomsa ni qabdi. Qubee ni qabdi garuu. Akkas nan jaa jechuudha. Sanumaafuu itti guutuu qabdanii jechuudha. Kanaas isin galtee jirti jeetiin abdadda. Ayyee amma mee next yaa gonu. Karaa salphaadhaan irraa jijjiirannee jirra jechuudha. Koodii tabeeynutti. Warri koodii irraanfattanii isa kanatti irraa jijjiirrachuu dandeessan. Warri duraan iimeelii bichaadhaan banattanis lakkoomsa bilbilaa irra galfattan. Warri duraan lakkoomsa bilbilaa bichaan banattanis karaa gabaabaa kanaan iimeelii keessan irra galfatanii jechuudha. Kanumaatii hordoftoota kiyyaa laayik godhaa barnoota kanaa. Warri haareen immoo amma chaanala kana dhuftan sabiskiraayib godhaa. Maatii chaanala kanaa ta'a barnoota hedduutu chaanala keenya jala jira. Abbaa Musliim seenaa irraa fayyadamaa. Barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti nagaantu.